Ay saayidoo keenya macaawa camaa ijoollee godhanii shamarran saayidoo keenyaati miskiina wallah miskiina wallah macaawa camaa ijoolleen karaarraa taphattu akkasuma godhanii saayidootiin shamarran. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunii jirtanii fayyaa keessanii nagaa keessanii. Tokko hababaa fiddee dhufte tokko keeka fiddee dhufte. Sila keekni karaarratti nyaatama sumayyu. Wal mari'atanii moo akkam wal mari'atanii jedhe saayidoon dhugumadha. Wal mari'achuu madan jedhu lamaan jechuudha. Kuni akka itti bira hin geenye barbaadu. Kuni akka namni duuba keerra jiru hin barbaadu. Maal jechuudha jedhe taayye. Ay saayidoo. Rabbiin naannessee fideema sumayyaa kee jaartii kee ganamaa naannessee fidee harka keetti si haa deebisu malee dhugaa hin jabaatte. Injibaatte macaawa caama namaa taate saayidoo. Ay ani garuu na'ama rabbii akkasitti baduu nan bo'a. In kolfu dhugaa rabbii maaliif namni ani ittiin bitatee bishaan tokko dhuguu dhabaa jira. Namni waan nyaatu dhabee rakkataa jira. Na'ama rabbii gizee akkas badutti nan gadda garuu. Haa ta'u birriin kan jiraatti haa isumaayyuu. Garuu immoo baga hiittee naan jechuuf immoo maaliif inni keekii fiddee dhufte baga hiittee jechuufidha. Baga hiittee naan jechuudha moo maaliif inni keekii naa fiddee silallee akkamaa ta'u karaarratti jedhee gaafate jechuudha. Mana kee nan gashitu sila mana keetti fooloo kee wanta sabskiraayib kee meeqa galee jettee sabskiraayibii kee wanta sii deemeefidha. Gammachuu kanaatii jettee isheen kun maaliif itti haasoftaa? Maaliif itti dubbatta? Maaliif uftee? Akka kanatti jechuudha. Fuutee mataatti maraddee jechuudha. Silaasa mataatti maragame kana otoo miskiina karaarra taa'uuf otoo geessanii laatanii silaa rabbii biraatti argatama jechuudha. Miskiinni nyaate silaa du'aayii godhaa fi rahaa rabbii biraa argatama. Amma kuni lafatti badee jechuudha. Zubaalaatti gadi badee jechuudha. Kun birrii jalaati. Saayitii namni bishaan bitee itti dhugu dhabu kana gizee akka kanaa mataan mootti maragamu nama wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Maalta miskiina karaarra taa'uuf geessitanii laattanii birriin otuma hankeessan ta'uu akkuma barbaaddeen gochuu mirga keessaniini. Garuu gizee akkas namni waan lafaa fuudhee dhabee namni kiisisaa keessaa baasee alaandii tokko bishaan bitachuu dadhabutti itti taphatu na'ama rabbii. Kuni mi'aa a'uuzu billah wallaahi nama gaddisiisa wallaahi laazim. Akka kanaan mataatti dhoobame kun otoo warra karaarra taa'uuf kukkutanii geessanii rabbi bira miizanni isaanii silaa akka wal jedhaa fi baay'ee tokko nama gaddisiisa garuu amma nuuroo akkas waddadde Itoophiyaa keessatti akka kana bitanii dhufanii fayyuma bilaasha karaarratti gizee akkasitti kosiitti gadi gatanii akkam nama gaddisiisa dhugaa rabbii. Abboo saayidoo rabbiin sumayyaa kee naannessee sittaa fidu malee wallaahi. Aara galfatta abboo kana kun hundinuu kuni kootii si bira namni hin ga'u. Si wajjiniin namni dhaabachuu hin danda'u. Namni si wajjiniin odeessuu hin danda'u. Yaa rabbii koo rabbuumti jaartii kee kana sittaa hanaannessu ka godhee malee. Macaawa caama ijoollee si godhatte dubarri dhugaa rabbii. Akka kanaan na'ama rabbii fuutee mataatti maraddee jechuudha. Ay miskiina wallah. Achuma dhaabatee ishee funyaan irra jirtu gadi ishee hidhii irra jirtu xaragate arrabuma. Nyaadha asumatti kukkutanna jedhee tonni dhugaa rabbii gammadee asumatti baga fiddeeyyuu jedhee otoo asumatti nyaanna jechaa jiru. Lamaan isaanii akka walitti iyyanii mataa isaatti gadi darbattee jechuudha fuutee. Kaartoonii keessaa akkuma baastee harka isheetti qabattee jirtutti jechuudha. Achuma dhaabateen godhu dhabee baay'ee maqeeleen dubbannesi faanarra fiiganii katafattalanii faanarra fiiganii rabbiin isaan haa qeessu. Wallaahi sila akka kanaa mi'aan itti taphachuu miti waan itti taphataniyyuu hin jira. Egaa jarri maal birriin kan jiraatti waan nun gashu garuu immoo gizee akka kanaa biyya rakkattu miskiina baay'een karaarra jiru kanatti akka kanatti waan itti taphatan kanaan nama gaddisiisa dhugaa rabbii namatti hin tolu yoo ilaalanii. Rabbiin isaan haa qeessu jenna wallaahi maal goonaree na'ama rabbii ittiin taphatamu sila. Jarri gaa birrii keenya jedhanii itti taphatanii jechuudha.
rabbi isaaniif haa dhiisu. Saayidoon illee rabbiin jaarratti makeessi fidee naannessee sittaa deebisu malee ijoollee koon barbaachatti biizii ta'ee jira jedhee jira. Amma gaamma gadhiise hoo gadhiiste malee sittiin deebi'uu jette jennaan gadhiise maal eeddimee amma Sumayyaan maal barbaadde kanarra hin jedhin deebitu amma Dubaayii fidee sargii kee shaashambasi godha yoo barbaadde sargii akka ajaabaatti diggiseeniidha. Akka addisiitti reefu wal fuunutti natti bayii ijoollee koona agarsiisii jedhe. Achuma buuteen saayyuu dhabamte maddee gaafa Saayidoon biyyatti galee immoo viidiyoo moyyuu waraabdeen beektu jechuudha. Gizee hayyuun Saayidoo wajjin wal hiinneerra jedhe bichaa waraabdee malee edde sanaati as deebitee hafuura shichichi gootee oskattee jirti. Amma Saayidoon wanta biyya keessa jiru jechuudha. Viidiyoo tokkollee as baatee waraabaa hin jirtu. Kanarra maal barbaadde yaa Sumayyaa deebi'iiti jaarsa keetti mucaa jaarsa keetti agarsiisi gammachiisi maa nafsi yaararraa sara.